dhaga'u jiru. Waaqi boca yookiin waaqi tolfamaan kee jiru. Abrahaami kanaaf waaqi achi bayi jedhee achi baqa of hin jedhu warra beeti lakkisi fiixatee illee lakkisi haga lafan si garsiisuu dee achi si eebbisa. Mataan dubbitii akkas eebbi qara fiixee ajajamuudha. የመጀመሪያው በረከት መታዘዝ ነው። ሁለተኛው መለየት ነው። ኤቢ ቀረፊጤ ኤቢፈሙ ፌታ ዋቃ ጀጀ ኤቢፈሙ ፌታ ዋቃ ድበይ ኤብላም ይሰንገርሲስ ኤቢ ቀረፊጤ አጀጀሙ ኤቢ ለሜሶ አሞ ዋቃ ድበው አብራም ከንጀ Waaqan baay jenneen waaqi baay'ee naan baay ammoo waan tokko jira Abrahaami waaqi homa baay'ee jennaani lootiin hin eeyyamamneef bee lootii akkinni qabatee baay'ee eeyyam waaqi hin kennineef Abrahaami jaalatee qabatee baay'ee waaqi homa tante baay'ee jedheen warra beetillee lakkisi baay'ee jedheen fiixallee lakkisi baay'ee jedheen lootiillee lakkisi baay'ee jennaan lootii qabatee baay'ee. Nami dubbi kan dhaga'u jiru. Waaqni gaafata laf keessa dhufte gaafati biyyi lafa keessa dhufte Yesuus Kiristoos dhugeeffate waan hedduu keessa si yaame akkasuma akkasiiniti waan hedduu keessa si yaame waan gaarii ammoo ati qabatee sheerchi seente waan cuf keessa waaqni si yaame tokko dallansu lammeessoo amala lafa sadeessoo daansi afreessoo waan adda addaa keessa waaqni si yaamnan ati tokko qabatee sheerchi hin galle. Waaqni si yaame waan cuf gaafa kolkaacha Yesuus Kiristoos dhugeeffateeyyuu anni nan tuqanii hin jedhan sheerchi keessatti warra garii sodaan lubbuu sheerchi keessatti hin tuqani beekta maqaan isaayyuu hin tuqani maqaan isaayyuu afuuriin tuqanii waaqni sirraa cabsuuti lubbuu jaarsi makkana wanjedhuun yookaan kwaayirii wanjedhuun yookaan durdeeman dargaggoo wanjedhuun maqaanu hin tuqan yookiin namdhaana yookiin golii qaba yookiin guruppii qaba afuurii guruppii adii qabuuti. Amen, 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 amen. Look, I see in the spiritual and in the furati warga dubbachuu jiru. Arra warqani maqaa ayyaana waytiin waaqi waan dhasa waan jajjabdu dirqan keessan agarsiisuu jiru. Hafuura eegloon ta'ee bardheera eebbilaaf kana nyaatu waaqi buqqisaadhaan jira. Maqaanu hin tuqani lubbuu dandeetta wanjattuun gulana yaa dhugeeffate gulana kwaayirii kee jira maqaan isaa hin tuqani isi bee Yesuus sim hafuuri hin tuqani waan beeku namni dhaga'u jiru dhaga'u jirta namsi bira jiru waan jettuuni harka fuudhiti itti gargali hin tuqani waan beektanii. Nabi gari adan lalu arkiti tigargali tukali wambe tari tukali wambe namlu bujar ole makana wanjenne nama kasi dirabe ta khayli baka diko waiti akan kabase diko amtunche kaba kuwaderi bani waka atiga Yesu Kristo dhugeeffateeyyuu ati yawa lafarra bilis baate eebbi qala fiixee maan isaniin jedhe eebbi qalqaba maan isaniin jedhe eenyu ajajamu waaqa ajajamu jechuun jaarrolee makana dhaga'u waaqa ajajamu jechuun durdeema kan kee dhaga'u jechuun waaqa ajajamu jechuun guruppii jaarra jechuuniti waaqa ajajamu jechuun mataa keetii uf mormadhi jiran nama maan kana Kristiyaana maan kana isatti hin dalagaa namni gurra keessan akka namni akka dansa gurra hagennu jireenu Kristiyaana maan kana akkas Kristiyaan namni danda'e lubbuma wanjenneen tokko